Chapter 4 irratti Arkaad hiriyoota isaatii fi namichi keessummooman biyya Siiriyaa irraa dhufu tokko taa'anii waa'ee carraa gaarii irratti wal mari'atan. Mariin ka ture carraan gaariin kun nama wal caalchisti moo hin caalchistuu ka jedhu ture. Warri cufti tokko tokkoon ka'anii gaaf isaan dargaggeessu turanii carraan gaariin dhufte otoo isaan ittiin fayyadaminu akka isiin jalaa dabarte haasaanii kolfuu jalqaban. Kanumirraa ka'anii dhumirratti wanni isaan itti walii galanii carraan gaariin nama waliin caalchiftuu garuu nam qophaa'ee eeggate bifa addi ta'een firooffattii waan jedhanirra walii galan. Obbolaal har'a persentii 10 kuuffadhaa yoo jedhanii waan hin qabnerraa maal kuuffadhaa jechuu dandeessa. Kun immoo dhugaa. Otoo hin qabneetu dhiisi hojiiyyuu qabaannee persentii 10 lakkaa'uun akka malee ulfaata argaa jirraa bara. Ammoo yoo qophooftee eeggattee barumsi si barbaachisu argattee informationii si barbaachisu guutuu qabattee yoo eeggattee yoo rabbi jedhee carraan sun dhufe itti fayyadamte jechuudha. Har'i dhabuu kee kan hin ilaalin borguyyaa haaraadha. Rabbi nuu cufaafuu qooda ofii qaba. Yoo qophooftee eeggattee rabbi carraa sun si fidee itti fayyadamuu dandeessa.